Tolee nagaan jaalalli waaqa biraa ta'e isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Kabajamtoota hordoftoota koo hundi keessaniyyuu isiniin jechuun jaaladha. Akkam jirtu ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti warri maatii koo taatanii viidiyoo kiyya daawwattan guddaa isaan isin galateeffadha guddaan isin jaaladha. Akkasuma immoo warri maatii koo hin taane koottaa walitti makamnaa maatii walii taane jechuun jaaladha. Har'as immoo nyaatuma biyya keenyatti kanan hojjedhu yookaan immoo kanuma isinillee biyya keessanitti hojjettanii jechuudha. Allichaa dinnichaa tan hojjedha jedhee tananii yaa'u akkuma inni tanaan dura dubbachaa ture eenyumtuu akkuma ofiitti akkuma wanni ofiitti hojjeta waan ta'eef anis immoo akkana ofii kootii hojjedhu tan isinitti mul'isuu deema. Shunkurtii dhedheeressee tan kukkutee haala kanaanii jechuudha. Kanatti jechuudha shunkurtii allichaa hojjechuudhaaf akkattan kukkutee jechuudha. Kanaafiyyuu kan bu'ee hin bu'aa na argaa jechuudha. Inni haala kanaan asitti shunkurtii qopheeffadheera zayitii ibiddarra godheera. Shunkurtii kanatti naqadhaa jechuudha. Shunkurtii kanatti naqadhee kanaan walumaan shunkurtii dhabbasee ka'ee kanaan shunkurtii akkuma barbaadanitti ani mataa lamanitti godhadhee asitti immoo kunooti shunkurtii adii yookaan qullubbii jedhamudha. Isa asitti qopheeffadheera. Kaarotii saaluma kanaan asitti akkanatti muradhee jira jechuudha. Kaarotii akkanatti muradheetoo jira quncisee miicce kanaan muradhee akkanatti qopheeffadhee shunkurtii adiis kunoo kanatti qopheeffadheetoo jira. Asitti immoo dinnichallee qopheeffadhee jira. Haaluma kanaanii haaluma wal fakkaatu hunda haaluma wal fakkaatu shunkurtiillee dheeressee qaayisirii dheeressee timaatimiis akkasumatti jechuudha. Timaatimii koollee akkanumatti dheeressee tan kutee jechuudha. Kukkutee hunduma isaatuyyuu allichaan hojjedhaa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu kana fakkaataa akkanattan qopheeffadhee shunkurtii dhaabbatee ka'ee kanan kaarotii kiyyolleetti naqee amma duuka buutuu akkaataa kamiin walumaa hojjennaa jechuudha. Jaalatamtoota hordoftoota koo. Tolee hordoftoota koo kunootii itti naqee jira hunduma isaatu jechuudha. Wanni ittiin godhin amma dinnichaa xiqqoo wanni jechi dhabbafamuu qaba. Kaarotiin isinitti mul'ata. Kaarotiin shunkurtii adiin shunkurtiin kun walitti sirritti xiqqoo dhabbafamuu qaba jechuudha. Dinnichi dafeetti hin bulluqa waan ta'eefiyyuu hin beektanii dafee bilchaa'eetina wanni jedha waan ta'eefiyyuu isa kanaan akkanatti xiqqoo ishii kan dhabbatan isin jedha. Kana fakkaataa waggaa dhabbasamaatu jiraatu. Shunkurtii diimaa, shunkurtii adii, timaatimii, kaarotiidha. Kanan naqee jechuudha. Hundumaa isteeddisaatiin eegee amma tan qadaadaa jechuudha. Xiqqoo akka turutti. Tolee deebi'ee dhufee jira. Raawwadhee jira. Kunooti hallichaan akkana jira. Qaqqaaliiwwan koo qaaraa akkanattan itti godhee hoo barbaadan qaaraa keessa dadhabbattanii too nyaachuu dandeessanii. Warqii biddeen biyya kootii kunoo laal akkana jira. Biddeen nan nyaadhaa jechuudha. Biddeen kootii nan nyaadhaa. Yoo kana akkanatti nyaadhu yaa hin beeknaa biyya yaadanna hundi keenya waaqayyoon waa gargaaru hunda keenya biyya keenyatti gallee toommoyyuu kan kana caalaa hojjennee saba keenyaafis ifa goonuu aadaa nyaata aadaa keenyaa batalay jechuudha. Baay'ee isinillee amantaa keessanii hundi keessanuu warri sagalee kana dhageessanaaf kadhadhaayi sirritti gadi fageenyan jechuudha. Nyaata aadaa Oromoo sirritti hojjechuun barbaada. Waaqnis na milkeessu. Isinis akkasuma immoo akkana cinaa dhaabbattan abdii guddaan qabanaaf jiraadha. Qaqqaaliiwwan koo kana fakkaataa addichaan irra hojjedhee sirritti mul'ata. Guyyaa biraa immoo viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hundi keessanuyyuu isiniin jedha. Wal bira haa dhaabbannu wal jajjabeessinu affeeramtanii jirtanii koottaa nyaadhaa. Isiniin jechuun jaaladha babbareedduuwwan koo.